Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraata hunduma keessaniif abaayatu hordoftoota YouTube obsee lammaa jalatti warri argamtan hundumti keessaniyyuu akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata Waaqayyoo amrammoo mudannoo tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhee jechuudha. Mudannoon koos immoo maali yoo jettanii yeroon biyya Arabaa dhufuu fedhu kutaa 7 baradhan ture jechuudha. Ani kan hin baradhu Oromiyaatiin baradhaa Gimbiitiin barachaa ture jechuudha. Addis Ababaa dhufuu fi namni qabxii gaashaa fidee eessuma kootu Addis Ababaa fidee boqonnaa achitti turaniitu deebi'anii dhufuu jechuudha. Akkan qabxii gaashaa fidee Addis Ababaa deemuu fi halkanis guyyaas ganama ka'anii nani qo'adhaa jechuudha. Duraan narrafa Addis Ababaa deemuu fedhee namni qabxii gaarii fidee barana na fuudheenii bashannansiisee deebisa nama lamaan jedhanii nama jaadha. Naani isumaa fedhee ganamaan nan ka'aa nan qo'adhaa riiviyoo na qabu bishaanii mazabzafiyaatti naqee miila koo bishaan keessa godhee taa'aan bula. Utuman akkas jedhu garuu Waaqayyoo galannatu kutaa 5 karaa 6tti qabxii gaarii fidee darbee jennaanii na fudhate inni jechuudha na bashannansiisuuf. Ani garuu bashannanuuf miti kan hin barbaadu. Biyyicha baruuf hin barbaadu. Maaliif biyya Arabaa dhufuuf fedhan kaayyoon koo. Namni baay'een deemaniitu warra isaanii jijjiiru, obbolaa isaanii jijjiiru kanumaa fedheen ani baaqqa. Hawwiin koo isuma yoomuman deemani. Manaa gaafadheen ennaa obboleessi koo ina dheekkame. Umurii keetiin kanaanii eessa deemuufidha? Nama si barsiisuu dhabde moo maalidha jedhee na dheekkame. Na dheekkamee jennaanii okee baqa jedhee nan dhiise. Ijoollee yeroon gaafadhu namni beeku hin jiru. Naannoo keenya ammoo biyya Arabaa jechuun namni baay'ee beekus hin jiru jechuudha. Mucayyoo tokkotu deeme ollaadhaa warra isheetii fi waan hundumaa gooti. Maaliin akkuma ishee otoo hin deemee anis waanuma lafaa fuudhan natti fakkaata malee waan hojjetaniif fidan natti fakkaatu jechuudha. Waanuma manaa zimmiidhanii babaqa. Yeroo biyya Arabaa deemanii birrii fa'aa hin gatuu. Yeroo aeropilaaniin nufu fa'aa gadi facaasaa yeroo jedhani yeroo aeropilaaniin nufu nan eegayyuu ani hojii makoo jedhe gadaa darbatu jedhe hin darbatu. Garuu yeroo sanatti eessuma koo bukkee nan deeme eessuma koo bukkee deemee achi boqonnaan ture ittiin himee ijoollee naannoo achiitti jechuudha. Namni biyya Arabaa nama fudhatu jiraayii istinaa barbaadaa jedhe. Atoo xiqqoodhaa ishisiin jedhan yoo 18 guutte maleedhan jennaanii caammaa tarakasii immoo baay'een jaalladha. Caammaa tarakasii immoo qaba manaa jechuudha. Caammaa tarakasiin kaadhaa yeroo sana hojjaan koo hin dabalaa achi nama guddaa jedhanii na fudhatuun jedheen jennaanii lakkiistii qo'ii waanuma feefiyyuu baradhu ammaa fi barumsa keetti cimiitii naan jette isheenis intalttiin ollaa jechuudha. Ishi jedhee achi akkuma teettotu manaaru boqonnaan sun dhumtee nan gale biyyatti jechuudha. Biyyatti nu deebiseen naani gaaffii koo addaan hin kutu. Hojiis immoo nan hojjedha. Shonkooraas nan gurguraa mana barumsaa immoo booddee ani kasaatii yoo shiittiin koo ta'e akaayii fa'aa fuudhee deemee akaayii shumburaa jedhama yoo warri beektan jechuudha. Isa fa'aa akaayii deemee nan gurguraa. Hojii baay'een jaalladha. Birrii qaban nan kaadha. Achi waanuman godhun nabe achi obboleessa kootiin galee turee immoo achi isti aanni naabanii buukiin banachuu barbaada mattaawoqiyaa naa baasii jedhe. Mattaawoqiyaa malee hin deemanii biyya Arabaa yeroo jedhan dhagee jechuudha. Si mattaawoqiyaa naa baasii birriin kaadhana birriin kee kamidhaa baankonni keessaa yoo hin baanee kaayasumaa namnis jalaa fuudhu hin jiru naan jedhe. Lakki yoo achitti baankii gashatanii birriin hin dabala jedhaniiru maaliif na diddagaatii ani akkaawunti nan baafadha dhaqiitii mattaawoqiyaatti himi naa baasin. Maqaan keenya immoo achitti galmaa'ee jira. Kana biraa godaanaa gatii taanee fi qabalee sanatti maqaan umurii keenya duukaa hin galmaa'a. Achi maqaan keenya galmaa'ee jira na diddan dhaqee jennaan jechuudha. Kadhadheen jennaan lakkii ragaan yoo waggaa 18 guutte sii kennama waraqaan eenyummaa. Waggaa 18 amma hin guunnetti obbolaa kee jalattidha malee kan buluu dandeessu
qofaatti ragaa hin qabduu naan jedhe namtichi. Ishii jedhee nan galee na didee jennaan jechuudha nan galee. Achi kutaa jaaffaa utuman kanumaan cinqamu barumsichumtuu na harkaa baduutti ka'e bakka. An cinqamni koo maalidha biyya arabaa deemuudha malee barumsitti dhiisuman barbaada. Achi nan galee namtichis na didee naanii achi dubartiin tokko jirti baay'ee itti siqa isheetti nime. Maalostii naaf kadhadhuu jennaani atoo ganaa waggaa 13dha akkamuma godheenanii mattaawoqiyaa baasii fedhee gaafadhaanii jette. Waggaan koo maal siniif godhaa zimmeedhaanii maaliif naan laatanii ani baankiin birrii kaa'achuu barbaada. Isan shonkooraa fa'aa gurguruu nan kaa'adhaa yeroo baankiin itti naa dabalu waan biraanii itti hojjetadhaan jedhe. Naani bakka ishii itti sii hima naan jette isheen itti naa himte naani mucaan kunii dhuftee na gaafatteetti duraanis 18 hin guunne ittiin jedheera liistii ilaalee liistiin achi jiran kan keenya ammoo jechuudha kan agoraa godaanaa hojjetan ijoolleenis kan ijoollee jechuudha kan mootummaa gatii ta'eef. Naan liistii abbaasaa fidu otoo liisticha guggubate baqa waan hin hawwuu hundumtuu otoo liistiin sun gubate zimmeedhanii naa laatuun jedha. Achi booddee na didanii otuman akkanaan jiru kutaa jaaffaa xumurarran ga'ee baqa inuma ni yaafadha namuma na fudhatu jechuudha. Akkuma nama wanni jedhu akkuma maqaa namaafaatiin deemuun hin danda'ame hadhee ijoollee gaggaafadha hin danda'amu maqaa kee yoo ta'e malee naan jedhu. Achi booddee ammas immoo adaadaa kootti si bukkee dhufee barachuun barbaada waggaa kana sitti baradhee fixee jennaani waggaa isa dhufu garuu si bukkee dhufeen baradhaa jedhe. Maal taatee jette duraan immoo ishiin jedhu mana namaa deemu maal taatee obbolaa kee duukaa waliin galleena lakki walii galee man jira garuu bakka biyyuma jijjiiruu barbaada inuma na dhukkuba keessi koo nagaa hin qabu jedheen ennaanii bakka sammuu mana kiimisii ilaalchisnaa rakkina hin qabu sin fudhadhaa naan jette. Ishi jedhee manni barumsaa cufamee jennaan ani isheen bilbiltee obboleessa kootti fidaanii jette. Naan tikkeettii korii birrii tikkeettis naaf ergite naan achi deeme. Ani garuu sababii koo deemu biyyuma arabaa deemuudha malee isaan bukkee taa'uu miti. Isaaniin on jaalladhu durumaaniyyuu maaliif nama bukkee taa'uu hin barbaannu jechuudha. Haati keenya yeroo duutu adaraa nutti laatti hunduma keenya walitti jechuudha gargar hin bayinaatti. Garuu ani kaayyoon koo akkuma intaltii sanaa ofii koofis jijjiiramee isaaniinis jijjiiruun barbaada malee waan biraa miti. Achi booddee nan deeme ishee bukkee deemee ijoollee mollaanuu xiqqoo ishee nama duukaa wal baruutti jalqabeennaani isuman gaafadhan gaaffiin koo isa malee waan biraan qabu. Achi 18 guutanidha yoo mattaawoqiyaa qabaatanidha jedhu achi mattaawoqiyaan immoo achi amaariffa malee hin beekani achis immoo na diddee mattaawoqiyaa naan baasanii achi mattaawoqiyaa mana barumsaa qaba mattaawoqiyaa mana barumsaatiin hin ta'u naan jedhan. Mattaawoqiyaa mana barumsaatiin hin ta'u naan jedhan. Achi eessumni koo immoo Hosaanaa jira inuman jooraga. Eessumni koo immoo Hosaanaa jira Hosaanaa isti dhaqanii biyyaa eessuma kootii nan ilaalaa achisti mana nyaataa qaban immoo dhaqeen guyyaa lama achi tureen dhufaa jedhee inni dhufee jennaan itti nime si duukaan deemaa jedhe. Naan mucaan kun akkamidhaa fira jechaa jirti ammaa duraanii firatti dhiyaachaa jiran amma fira jechaa jirti jedhee na fuudhee deeme. Ani fira otoo hin jedhini kaayyoon koo deemuu duwwaadha. Achi nan deeme achi deemee akka torban tokko akkas taa'ee maaloo mattaawoqiyaa naan baastuuyii birriin akkaawuntii gashadhaan jedhe. Jennaani inni immoo nama baay'ee beeka gara mana nyaataa gadi ta'e nama baay'ee beeka rakkina hin qabu ittiin baasanaan jedhe. Dhuguma godhee naa baase mattaawoqittii sana. Ani mattaawoqiyaadhaaf malee isa bukkee taa'uun barbaadu. Mattaawoqittii dhuguma godhee naa baasee jennaani akka har'aa naa baasee suuraa hundumaa fixnee mattaawoqittiin harka koo ga'eennaani anuu baay'ee yaadee obbolaa koo bukkeen deemaan jedhe. Anuu baay'ee yaadee obbolaa koo bukkeen deemaan jedhe. Jennaanii okey sin geessaa ammaa fi torban tokkoof taa'ii torban tokko booddee Addis Ababaa nan deemaa qofaa keessa gadhiisuuf hin danda'amu naan jedhe. Ishi jedhee nan taa'ee torban tokko taa'ee mana daadaa kootii na geesse mucayyoon tokko jirtii ollaa jechuudha. Isheen immoo paaspoortii jalqabaa jirti isheetti himee ani jechuudha. Isheen immoo Yemanii dhufte. Biyyuma gaariitiin illee hin dhufne garuu Yemanii dhufte
okee haa ta'u jedhee paaspoortii isheen jalqabdee madaamiin koo nama lama fidiiti kootu naan jetteetti hin deemtaa na duukaa jette. Ani gaayemanii sanas hin beeku birrii gaashaa kaffalu biyyuma alaa jechuu sana duubittiidha kan hin deemu barbaadu malee nan deemaan jedheeni achi ishee duukaa piroosasii adaadaan koo hojii ooltii wanni xoraayilochii jedhama achi keessa hojjetti. Isheen ganama sa'aatii 5tti baati yoo isheen baatu ijoolleen hundumtu mana barumsaadha warri kun hojiidha annan ba'ee deema mucittii duukaa Addis Ababaa keessa baay'een beeku gadi ta'eef ishee duukaan deema ishee duukaachi mazaggabamee footoo wanni maqaalaadhee nan deebi'een dhufee achi gaafa torban lama moo akkasitti nuu qabanii achi nuu qabanii naanii ammas immoo isheen gaafa hojii deemtu ani dafee ganamaan kee akkuma isheen deemteeni abbaan manaa isheen yeroo baatu dafii hojjadhee fi bayeen sokkaan otoo isheen hin dhufin immoo isheen 11tti dhufti galgala jechuudha. Galgala otoo isheen hin dhufin ani hojii koo fixee nan taa'a achi booddee ani eessayyuu waan hin naqetti fakkaatu manumaan ooletti fakkaata otumaan akkas jedhu ani piroosasii koo fixee paaspoortii koo harkatti qabadhe shaanxaa koo immoo nan qollafu daqiiqaatii fi banaan kaa'u maaliif yoo arganii na jalaa gubu jedhe jechuudha. Paaspoortii koo fidadhee shaantaa koo keessa kaa'adhe mucayyoodhaan akka itti himne nama tokkotti iyyuu yoo itti himtee na jalaa fuudhuun jedheen ishii jette isheen waan tokko yoo rakkina hin qabatte achi booddee obboleettiin koo immoo sabbata jirti isheetti nan hime. Utuun biyya alaa deeme maal sitti fakkaataan jedheen isheen hojiidhaaf dhufte. Utuun biyya alaa deeme maal sitti fakkaataa jennaani lakkii yoonumta ani gargar akka baanu sin barbaadu asumatti si barsiisaa maal yaadaa jirta naan jette. Maayinni rakkuma ijoolleen hojjedhee sinii fidawoo siniin ergaa asinis hin barattu ani immoo biyya alaa deemee sinii hojjedhaan jedhe. Innaan lakki biyya alaa akkoo maskootiirraan nama darbatu nama rukutu jette. Sabdii kun zimmeettee masobaama nagayoomsi fudhadheen ishi bakka hin deemu anoo maskootiirraan nama darbatu taanaan immoo hin deemuun jedheeni bayeen sokkeen. Ani garuu numan qoradha beeka maal akka godhaneetudha. Achi booddee mucayyooni akka wanni keessaa hin raafadhu ayyaana faasigaadha. Faasigaa geera xiqqoo amma faasigaanii dhumee jennaanii ji'a tokko booddee tikkeettiin nuu dhufaa naan jette. Tikkeettiin nuu dhufaa niitiin tikkeettii kuttee isheetu siif ergaa ati meedikaalii bichaa sakattaamta malee waan tokko hin barbaaddu isheen tikkeettii naan jette. Ishii jedheen birrii meedikaalii qopheeffadhu jenna birrii koo jira gatii ta'ee fi okkee rakkina tokko iyyuu hin qabuun jedheeni birrii meedikaalii qopheeffadheera jedhee itti himee achi booddee birrii meedikaalii koo sakattaamee xumuree Wallaggan deemaan jedheen amma immoo manaa jechuudha. Wallaggan deemaa ani Wallagga deemee akkookoo mana sishamaaru akkoon koo jirti akkookoo bukkeen deemee dhaqee ilaala jedhee ayyaana isaan bukkeen oole. Maaliif ayyaana booddee deemna gatii jettee fi otoon isaanii argini hin deemu jedhee achi nan deemee akkookoo obbolaa koos dubbisee wajjiniin onnee itti nimne garuu nama tokkotti iyyuu achi isaan duukaa bashannanee achi booddee gaafa mucayyoonii koottu naan jettu achi nan dhufe isaan bukkeeti akkookoo bukkeeti jechuudha. Nan dhufe Addis Ababaa dhufe achi eessuma kootti biyya alaa deemuufan jedhaa piroosasii jalqabeeraa birrii xiqqoo naa laadhuun jedhe. Inni iyyanii hundumtuu natti maraate naan dhuguma jettamoo qalladde lakka inni nan qalladee bakka. Otoo hin deeme maal sinitti fakkaata jennaani lakki hin deemtu biyya alaa asumatti hojjetta asumatti baratta barumsa anoo goobaziidha maalidha anoo goobaziidha anoof xumuradheera yoo isin iyyuu naaf wanni jechuu baattanidhe zimmin jedhe achi mucayyoodhaan walii gallee gaafa wanni jedhu shaanxaa gatiin qabuu fi wayyaas immoo abaayaa barbaachisedhanii abaayaas immoo eessumii koo tokko immoo Israa'elii jira isatti bilbileen itti madhe miskooliitti godhadhe. Birrii manta maariitii 2,000 fidinaan jedhanii birrii 2,000 hin qabu mana barumsaa dhiisuufan jedhaa jedheen yennaanii 2,000 naaf ergee jechuudhaan 2,000 naaf ergee jennaan abaayaatti bitadhee caammaa itti bitadhee caammaa manaan barbaachisa jedhanii yennaan itti bibbitadheeni abaayaa malee hin deemamu naan jettee yennaan abaayaa koo bitadhee shaanxaa koo keessa dhoofadhe achi booddee mana obboleettii koo dhaqee nagaatti dhaame naanni
eessa jira paaspoortiin kee? Paaspoortiin koo hin jiru fudhataniiru hin jedhee fudhataniiru torban kana keessanii deemaa jedheetti hime. Innaan akkuma hin jedhee torbaniyyuu hin guunne guyyaa 3 moo guyyaa 4 booddee na waamani. Kun tikkeettiin sii dhufeera koottu naan jette mucayyoon achi booddee annan deemee obboleettiin koo isheen guddootuma maraattu na gaggeessite anoo birrii tokko iyyuu hin baasne tola na fudhataniin jedheeni achi booddee gaafa achi ga'ee ture obboleessa kootiif hin bilbilee jalqabe jechuudha. Isa baay'een sodaadhas isaaf hin bilbilee naan bilbila natti cufe. Obboleetti akkasii ani hin qabu naan jedhee bilbila natti cufe na ammas deebisee hin bilbile ammas inuma natti cufe. Bakka ittiin dhiisee obbolaa koo warra kaaniif bilbilee nagaattiin jedhe maaluma sitti badee jennaan deemtee jedhanii hundumtuu bo'anii lakki anaan natti tolee jira waan tokko iyyuu torun amma ji'a booddee birriyyuu siniin erga abshiraa jedheeni zimmedheeni siniin jedha gaa mudannoon koo kanaa obboleessi koos immoo natti aarees hin hafne achi guyyaa 3 tokko booddee erga ture naaf bilbilee na dubbisee akkamidha jireenyi maal jedhee na dubbisee ariifiidhaan jedheen anammoo afaan hin beeku maaliin jedhu zimmedhe akka duudaan deema jara duukaa jechuudha. Garuu mucaa isheen na fuutee deemtu na hubachiisti. Achi Yemanii sanaa waggaa tokko dalagee jeequmsi ka'ee akkuma nani dhaqee tureeni jeequmsi ka'eennaan immoo nangala malee deemmaraadhe nangala malee duraanis otoo naan hin jedhin nafiisee deeme mitiire nangala malee jedhee maraadhe niitii teessumaaf dhaabbii dhoowwe boo'ichaan minaan nyaadhu hin nyaadhu dhugi hin dhugu inuman gala xiyyaarri hin jiru maaliin galta ijoollee waanuma galtuu nangala maleedhe achi yeroo dhaqeeyyuu isaanuu mucaa xinnoo fiddee jedhanii dheekkamaniiru achi booddee waggaa tokko garuu hojii koo jaallataniiru xinnoo otoo hin ta'in waan isaan na hubachiisan hundaa nan hojjedha akkas godhi yoo jedhani waan isaan jedhan hundumaa nan hojjedhaaf dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Achi waggaa tokko hojjetadhee nan deeman jedheen jeequmsi ka'ee jennaan biyyatti bilbilee birrii naaf ergaa liqeeffadhaatis ta'u birrii naaf ergaa ani nan galaan jedheen deebise. Jennaan obboleessi koo baqa karaa masiriidhaanii dhuftaa siin xumuraa ijoollee duukaa haasa'ee maal jedhee ishii jedhee achi booddee utuma akkas jedhu ji'a 2 waggaa tokkoof ji'a 2 ture. Mucayyoon tokko xumurtee manuma isaaniitii mana obboleettiitii galuuf jetti ishee duukaan gala malee jedheen dide achi obbolaa kootiin gaafa sanbata guddaadha dafinoo deemuuf jechuudha guyyaatti hin irraafadhu otoo hin du'e sin irraafadha jechuudha. Achi sanbata guddaa sanaa hunduma isaaniif bilbilee nagaattiin jedhee hunduma isaanii nama tokko nan bisne firuma koo kan jedhamu yoo hin du'e illee nan du'a jedhee jechuudha baharaan deemuuf hunduma isaanii dubbisee achi booddee erga nagaatti dhaamee bakka birrii siin ergaa naan jedhe obboleessi koo amma naaf hin erginii karaan xiyyaaraa banamaa jira jedhaniiru yeroo nan sitti immoo naa ergitaa amma hin erginii jedheen ishi naan jedhe achi ani mucayyoo duukaa birriin achumaa qabu ni 1,000 kan Yemaniitti jechuudha 1,000 bahara sana jarbaa guddaadha isaanii naaf kutanii isee duukaa ka'ee achi Jibuutii geenyeennaan Jibuutii ergan galee obboleetti koof bilbileennaan isheeniin boosse sagalee makeen dhagayettee boosse achi Jibuutiiti immoo guyyaa tokko bulee guyyaa lammataa irratti immoo Itoophiyaan galee waaqayyoof galanni haa ta'u waan tokko otoo hin ta'in Itoophiyaan galee durumaan iyyuu jarjartee deemtedhanii hundumtuu waan kolfaana godhanii achi immoo okay ammas natti kolfitaniitu jedhee immoo ammas piroosasii otoo isaaniin beekin jalqabee xumuree an piroosasii koo xumuree ijoollee magaggaafadhee xumuree achi booddee as immoo bara 2010 as dhufee kunoo amma immoo Dubaayin jira waaqayyoof galanni haa ta'u bishaan nyaatamuunis waaqayyoo na eegee na baasee amma immoo iddoo gaariin dhayyuu kan hin jiru waaqayyoof galanni haa ta'u hojjechaa jira nagaan qabaa waaqayyoo kan nagaa koo naaf baay'isee galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u isiniin jedhaa kana dhagaa mudannoo koo irratti akka barumsas argattanii akka bashannantanii abdii fi amantiin qabaa nagaan naaf turaa warri maatii naaf hin ta'in maatii naaf ta'a
na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa isiniin jedha obboloota koo nagaan naaf oolaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u baay baay.